Harki kophaa isaa of dhiquu akkuma hin dandeenye harka walitti dhufee xurii wallaalummaa balleessuudhaaf onnate hawaasa godina Harargee Ba'aa aanaa Baddannootu ragaa ba'e. Hawaasni aanichaa xiyyeeffannaa barnootaaf qabuudhaaf barattoonni aanichaa akka biyyaatti dorgomuu fi warra qe'ee ulfoo Oromiyaaf bu'aa buusan akka ta'aniif qabeenya qaban walitti fiduun barattoonni qaqqaxaleen qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaaf qophaa'aa jiraniif haala mijeessaniiru. Kunis barattoonni kunneen manuma barnootaatti baratan kanatti soorata argachaa bakkuma sanattis haalli ciisichaa mijatee fi barsiisota isaanii irraa qo'achaa waliinis mari'achaa qophii qormaataa biyyaalessaaf taasisuu irratti argamu. Dura bu'aa mana barumsaa keenyaa fi waajjira barnootaatti waliin ta'anii ijoolleen keenyallee kan biyya adda addaa keessa jiran nu dhaga'anii haala tokko tokko asitti nu mijeessanii haala nyaataa, haala dubbisaa wantoonni sila barataa kutaa 12ffaatiif ni qopheessa jaamee yaadu hunda nu qopheessanii haala gaariidhaan tattaaffii godhaa jirra jechuudha. Ilma abbootii qabeenyatti jiraachuu jira malee akka ilmootii abbootii gadaan osoo jiraachuu hin jiru. Baay'ee filatamoodha. Nyaata madaalawaa nyaachuu jira. Kanaaf nutti tolee jira. Harki waloomee barattoota qaqqaxalee addaan faffaca'anii qo'achaa turan bakka tokkotti mul'ata tokkoof akka qo'atan haala mijeesseef akkasiin waloon qo'achuun mul'ata keenya jabeesseera jedhu barattoonni kunneen. Duraan beektee manatti dubbisuu turre manatti hedduu chaalenjiin hedduun nama qunnama. Gizee mana jirutti nama ergachuu jira. Saayimni haqee ni jira. Dhufanii kanuma gartee waan biroo osuma sitti haasofanii isaan faa jala kuttee karooratti deemsan faa irraanfattuu jira beektee. As mana barumsaa hiriyaata waa'ee barumsaa wajjin baran kanaan gisee wal dhufnee asitti wajjin dubbifnu hedduu takka namatti tola. Bakki toon hanqallee hin jedhe dhufee akka hiriyaa goddanyaa tokko na bira ta'e akka naamisa. Kanaafuu barsoonni keenya akkuma goddanyootatti walumaan ollee bullaa jechuudha. Manatti gisee qo'attu akka nama tokko qofaan dhuunfaadhaani asitti gisee dhufte nama hedduu waliin wal harkita gaafiilee adda addaallee hedduu nama hojjeta so asitti irra bu'aa guddaa qaba. Hawaasni aanaa Baddannoo abbootiin qabeenyaa kan biyya keessaa fi alaa waliin ta'uudhaan barattoota qaqqaxalee kutaa 12ffaa aanichaaf akkaataa ittiin qormaata biyyaalessaaf qophaa'aniif haala mijeessuun isaa miira dorgomtummaa nu keessatti uumeeraas jedhu. Bareedaadha qophiin intiraansii nutillee hanga dandeenyetti qabxii guddaa galmeessuudhaaf tattaaffii jirra. Dandeettii rabbiitiin ni goona jee abdii qaba. Uf bichaa bira kuteemu barattoota kennan mana barumsa kana wajjin hoggaa laalle ni injifannaa nuti tokkoffaa buu qabna. Badhaasa fudhachuu qabna. Miidiyaaleen nu mala malee nama mana barumsa biraatiin hin malu jenne koonfidansiidhaa fi gootummaadhaan deemaa jira. Jalqaba qormaata moodelaa mana barumsichaatiif kennaniin qorannoo taasisne kan jiran daayirektarri mana barnootaa sadarkaa lammaffaa aanaa Baddannoo barsiisaa Warquu Diimaa akkamiin haalli barattootaatiif wayyaa akka qabuu fi barattoota dorgoman horachuudhaaf abbootii qabeenyaa waajjira barnootaa fi barsiisota waliitiin akka mari'achuutti fuulleeffatan nutti himan. Kanaanis hawaasa hirmaachisuun baatii lamaaf mana barumsichaatti barattootaaf haalli mijachuu fi dubbatu. Waajjirri barnootaa bulchaan aanaa Hai wanni isin deeggaraa jirtan waan bareedaadha. Isa san karoora waliigalaa gooneeti ol baasuu qabnaa yaadee nutti karoorfatan jechuudha. Achi booda isaanis karoorri san akka waliigalaatti ol karoorsanii intarneetii gubbaatti baasanii achi booda Baddannoo community supportii san ni dubbisanii kallattumaan deebisaa hatattamaatu argame. Hojiin barnootaa hojii sammuuti kan jiran itti gaafataman waajjira barnootaa aanaa Baddannoo obbo Muhammad Toofiq hojii sosochii barnootaa jajjabeessuu namoota hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan amaleessuun eegallee jiran. Manneen barnootaa hojii gaarii hojjetan. Araddaa yookiin ganda baadiyyaa hojii gaarii hojjetan. Abbootii araddaa kan hojii gaarii hojjetan. Hoggansa aanaa hojii gaarii hojjetan badhaasa qopheessine jechuudha. Barsiisaas dabalatee barsiisaa hojii gaarii hojjetan kan qabxii olaanaa fidan barataa akka fidan godhan maallaqa hanga qarshii 8,000 waan qabnurraa hanga qarshii 5,000 3,000 akkasitti badhaafne namni kun akka onnatu goone. So onnachuurraa kan ka'e namni wal dorgommii keessa seene jechuudha. Wal dorgommii keessa seene hawaasni hojii barnootaa wanni inni kennuu hin dandeenye amma barnootaaf ija qofa. Mootummaa eeguu qofa osoo hin taane rakkoo ofiin furachuu shaakaluu qabna kan jiran obbo Muhammad Toofiq hawaasa ijaaruudhaan barattoonni qormaata biyyaalessaaf qophaa'an akka aanaa isaaniitti mana barumsaa 4 irratti haalli mijaa'ee fi akka jirudha. Barsiisaa 52 akka aanaatti insentiiviin isaanii akka kabalamuuf ta'e warra kutaa 12 deeggaran barataa 216 mana barumsaa kanarratti barataa 100 takka manneen barnootaa kanarrattis akkasumatti barattoota baay'ee qaxalee ta'an plus barattoota harka qalleeyyii ta'anii iddoo biraarraa fagaatanii dhufan jechuudha. Karaa deddeebiin akka hin deddeebine goone asitti ta'anii doormiin godhamee fi akka baratan godhame jechuudha. Aanaan Baddannoo barattoota 100 ol kan qabdu yommuu ta'u haalli sosochii baruu fi barsiisuu akka aanichaatti jiru jajjabeessaa ta'us taajjabneerra.